Ini ilmu kan sih dari berbagai segi dia mulai. Amma na yaachistaan alle iyyaan baaki shadda kan fiigu na godhu heddu. Nah, ilmu akak dia. Sadarati akak dia mutokon sih ya ada kawan tuh tapi orang ada di sini aja akak dia nih. Kamera kalau udah ya cai itu. Akkana deema Dia akak sih dia masih coba ajaib ah. maal gochuuf na ta'e akkana deema ree jedhamni taragaaga'ee deemu. Jechuun bakka antiraan qofxanna jechuudha bara akkas deemu jechuun. Akkas. Namni qoftanne jechuudha. Qoftanne mucaa morma keessaa bitte qoftanne jedhettee bilookii mara laalaa deema akkana namni akkana deema. Amma akkas. Illee waan dalaganii argaa akkana asiinillee argaa deema. Garuu rifeensa akka keetti jira ta'a. Akkanamu eega. Bara kan dhibu abbaan kee abbootiin keenya kun bar ifi akkanatti dabarsitanii ilmoo immoo akkana malaaxaa guddistan jedhadhuma isaanii bar rakkoon. Mucaan kiyya cinkii takka qabu faa jedhee jira. Akkana godhii akkas godhii kana godhii namni bar waan keessa darbee haa dabru jedhanii karaa badarraa isa qabaniituma isinnitti haa jiru. Akkana godhettanii malaaxaa yoo guutee amma kadeemuu xiqqaa godheetuma mataa keessa qof jaabar yoo namni malaaxaa godhatee deemee. Waan si ajaa'iba immoo waan nagarramu waan argaa qabu fakkeenyaaf abbaan kiyya duraan takka maashinaan narraa cireen beeku malaaxaa narraa ciraa hagaan uumuu yoo Innaan dhageen waan amma inni kiyyallee dhageen waan duri waan dubaati akkam arafaatti gootee asiin shiggireen irraa haa dhufu. maal godha mararraanaa dhufu millaa kanaan irraa xiqqoo tuuttee wayii asirratti hambisee fi sanii qalama diimaa. Ati nama ijoollummaan milaaciin haddate saniif sammuun akkasii qoromtee eddaa namni bar milaaciinaan ijoollummaan milaaciin xuluu geebar sammuun isaa bar maaliif jennaan xiqqishoo xaq ta'a jechuudha. Saniif Maal jechuudha? saniif akkati piiwur taate jechuudha sigalee sammuun kee bar piiwurii baata. Dhugaa rabbi anamma wata haadan dhiyaan mataa waytana haadan laal akkoo walii gobra guddadhe mataa kee haadan isaan booda dhadhaa ajaa'ibaa kana dhaadha irra naan godhan nagaan guyyaa sammuun tiyya jiitee aanan dhugu dhadhaa asirra nagaan horii 20 qabna mana keessa warabban dhugaa siin jedhaa warabban horii galgalarraa horii sadii jedhama sadii afur jedhama rabbi jee horiin sun amma ni jira. maqaa rabbi amma hin jiru mikniyaatum rabbi isaanii araaramu umroon akkoon Yoom du'an turanii eeguma naan dhufee du'an moo dur du'an. naa hin xiqqoo turanii manas dhufu. Okay, wanni baana bara bira mataa godhuuf akkoo ta'e horiidhaan baana horiin. Horii immoo Eeganaan dhufee yaa uummata san isaan takka bakka ture anatu takka bakka ture anatu geessee kanoo uruu geessee maal jedhee hidheeti galchanutu geessaa fi soo isaan namni dhaanii illee itti baanaan agas mara ni jira. Akka ta'e hin beeku biyyaa ba'u itan biyyaa ba'u hin jira garuu achi booda. amma maqaa kiyyaan